Gufuun sirkutee beekaa? Sirkutee beeka taanaan ati nama deemsarra jiru, ati nama sochiirra jiru, ati nama hojiirra jiru jechuudha. Gufuun amala isaan karaarra taa'a. Karaarra taa'etu nama adeemsarra jiru, nama saffisee deemaa jiru rukutee kuffisuudha amalli isaa. Haa ta'u malee wanti baay'ee nama dhibu yoo jiraate namni gaafa gufuutti bu'u dudduubatti deebi'atu hin taane fuulduratti darbatama. Kana jechuun saffisa namaa dabala jechuudha. Nama utaalchisa jechuudha. Ati dhaabattee gufuu si rukutee qocolloon jalqabiin, gufuu si rukuteen wal'aansoon qabatiin, gufuu si rukutee hin kulkulfatin. Akkuma inni saffisa kee dabaleen fiigicha kee ariitii kee dabali. Dhaabattee gufuu isaa si rukutee wajjiniin dubbiin jalqabin. Deemsa keetti fufi. Waan jiruu teessan guutuu isin fayyada tokko isiniif haa himu. Qofaatiidha jechuun yaalanii dhabuu osoo hin taane yaalii dhaabuudha. Ulee fi dhahaan lafee nama cabsa. Jechi immoo onnee nama cabsa. Seenaan tun akkas turte. Atileetii fiigicha dheeraa fiiguun addunyaarra beekamtii olaanaa horate tokkotu yeroo takka mana hidhaa namoonni akka gurguddoo itti hojjetan daawwiif dhaqe. Warra achi keessatti hidhamanii jiran keessaa tokko ka'uun obboleessoo akkamitti fiigichaan beekamtii olaanaa addunyaarratti horachuu dandeesse jechuun gaafii gaafata. Atileetichis dhugaa dubbachuuf abjuun kun abjuu kiyya ijoollummaa ture jeen. Dur gaafan ijoollee ture yeroon ijoollee gandaa waliin fiigee takkaffaa bahu abbaan kiyya karameellaa na badhaasu ati gaaf tokko atileetii cimaa akka Abbabaa Biqilaa ni taatanaan jechaa ture. Anis gaaf sanirraa kaasee akka Abbabaa Biqilaa ta'u halkanii fi guyyaan hurka. Kanaafin bakkan har'a jiru kana jiraa jeen. Hidhamaan uffata keelloo uffates dhugaa dubbachuuf seenaa wal fakkaataa qabna jeen. Anis gaafan ijoollee ture abbaan kiyya akkam faayidaa hin qabne natti himaa ture jeen. Gaaf tokko nama badii ta'ee dhumni kiyya mana hidhaa akka ta'u irra deddeebiin natti himaa ture. Anis kanaafin bakkan har'a jiru kana jiraa je'ee seenaa isaa qoode. Ulee fi dhahaan lafee nama cabsa. Garuu jechi immoo onnee nama cabsa. Lafeen miilaa yoo cabde miila nama jallifti. Yoo ogeessaan shukkuuman deebitee ni fayyiti. Onneen cabde ammoo jireenya nama jallifti. Ogeessis shukkumee deebisuu hin danda'u. Yeroo hunda ibidda arrabni kee oomishu namaan guburraa if eeggadhu. Ha dubbatuuf salphaa fakkaatu mala. Garuu ha gubateef. Saayikilii gaafa ooftu fuuldura ilaaltee oofta. Gadi ilaalta taanaan gadi kufta. Saayikilii yeroo ooftu gadi ilaaluu hin qabdu. Ija keetiin fuuldura kee ilaaluu qabda. Akkasumas jireenyi saayikilii oofuu waliin wal fakkaata. Jireenyi jijjiirannu keessatti of dura ilaaluun mallattoon ilaaluu qabna. Innis mul'ata. Kanaaf eegaati jireenya gaarii tokko arguuf ija kee mallattoo kararraa godhachuu qabda. Har'a kee ilaaltee of murteessuu hin qabdu. Borii kee ilaali. Fakkii garee keetti ilaali. Gadi ilaaliin ni kufta. Of hin tuffatiin namaa gaditti of hin murteessin. Ati nama taraa miti. Gatiin kee guddaadha. Ati nama addunyaa kanaaf waa guddaa buusee darbuudha. Ati nama jireenya awwaalaa garaarraa jiraatudha. Nama addunyaan kun hin irraanfanneedha. Eegan nama akkasii ta'uuf wanti guddaan sirraa barbaachisu of fudhachuudha. Maaliif akka dhalatte beekuudha. Nama mul'ata qabu qofa osoo hin ta'in nama mul'ata isaa galmaan ga'uuf gara booddee ilaallee ta'uudha. Ija kee mallatticha irraa hin kaasin, iji kee iddoo biraa hin ilaalin, booddee kee hin ilaalin. Namni fuula dura kee siif ilaalu jiru jecha hamoo naannoo keetti hin mul'atin. Namni mul'ata kee siif ilaali kan biroo hin jiruuti. Osoo karaa deemtu yoo sareen sitti duuttee dhaabbattee dhagaa ittiin guurin deemsa keetti fuufi haala kee har'aa hin ilaalin egeree kee ilaalladhu. Yoo jabaattee mul'ata kee irratti hojjatte ati bor nama guddaa nama addunyaa kanarratti dhiibbaa gaarii uumee darbuu taata. Nama guddaa nama beekamaa nama jaalatamaa nama addunyaan kun iddoo kennituuf taata. Achi ga'uuf immoo fuuldura kee ilaallachaa deemsa kee itti fufuun dirqama. Guyyaa tokko konkolaataan tokko karaa guddaa deema ture. Guyyaan irra deemu sanarra bokkaa guddaadhaa fi akkasuma balaqqeessa kakawweessi guddaan ture. Isaan booda wanti raajii tokko gidduutti isaan mudate. Bokkaa guddaan sun kakawweessaaf balaqqeessa qofaan hin hafe. Akkasumas konkolaattota fuuldura isaa jiranii fi dudduuba isaa jiran bakakkaan bu'uudhaan hunduma isaanii ni fixu. Egaan konkolaataa kana keessa namoonni jiran gaaffii guddaa keessa ta'uudhaan akkamittiin kun ta'uu danda'e jechuun gaaffii tokko keessa galan. Egaan gaaffii guddaa kana furuudhaaf namni nu keessaa cubbuu hojjete jira. Kanaafiyyuu nama kana baafnee muka jalatti yoo ergin bakakkaan kun muka sana jalatti isa rukutuu danda'a jechuun murtoo kanarra gahan. Isa kanaafis namoonni hunduu toora tooraan muka jala deemanii dhaabatan. Garuu muka san jala deeman sana jalatti wanti ta'e tokko iyyuu hin jiru. Gara dhumaatti mucattiin durbaa tokko hafte. Mucattiin durbaafte sun deemtee muka sana jala yeroo dhaabbattutti bakakkaan akkuma sanaan sa'atii sanatti konkolaataa sana irratti bu'ee namoota konkolaataa sana keessa jiran hunduma isaanii ni ajjeese. Argitee sababii mucattii kanaatiin namoonni konkolaataa sana keessa jiran hundi isaanii afanii turan. Isa kanaaf ati bakka ati jirtu naannoo jirtu hiriyoota kee biratti maatii kee biratti barbaadamaa taate argamta. Sababii keetiin namni baay'een du'arraa oolaa jira ta'a. Sababii keetiin namni baay'een guddachaa jira ta'a.
sababii keetiin namni baay'een waan baay'ee barasaa jiraata. Gatii ati ofiif illaan namni kamiyyuu siif kennuu hin danda'u. Kanaafiyyuu gatiin kee guddaadha. Ati baay'ee nama barbaachisaadha. Isa kanaafiyyuu bakka jirtutti iddoo jirtutti amma waan hojjechaa jirtu keessatti ati bu'aa tokko buusuudhaaf iddoo sana waa malee hin ta'e. Kanaafiyyuu gatiin kee guddaadha. Ati nama guddaadha. Bareedina dhugaa jechuun maal akka ta'e ni beektaa? Bareedina dhugaa jechuun fuula bareedaa qabaachuu qofaa miti. Onnee qulqulluu fi sammuu bareedaa qabaachuu. Diinni kee nama lama. Lamaan kun fageenyaa hin dhufu hubadhu. Tokko nama ati jaallattee jaalala isaa addaan kutte sababaaf kun diina sitti ta'a. Lama nama hiriyummaa waliin dubbattee iccitii kee itti mattee gaafa waan sirraa barbaadu tokko dhabee dabarsee si dubbata. Maqaa kan kee waan hin taaneen si balleessa. Sababiin isaa waan sirraa barbaadu wahii waan dhabeef. Walumaa galatti diinni kee inni guddaan diina fagoo kan ati hin beekne osoo hin taane hiriyuma keeti kanuma ati waliin dubbattu yookiin ammoo kanuma ati waliin nyaattee dhugduudha malee namni sin beekne fageenyaa dhufee diina sittiin ta'u. Yaadadhu gaafa yeroo siif kenname addunyaa kanarraa xumurtee deemte eenyullee si yaadatu. Warri si yaadatus namoota muraasa guyyaa muraasaaf warra har'a gammachiisuuf yeroo kee gubaa jirtu biratti warra har'a gammachiisuuf dhama'uu jirtu biratti ati guyyaa sanirraa kaasee dhimma isaaniitiin duuba maaliif nama gammachiisuuf yeroo ta'e qaalii gubda maaliif gubda maaliif osoo miidhamtuu nama sammuufachiisu dhabaaf keessa keetti gadhusta maaliif kabajaa nama tokko ol kaasuuf kabajaa fi ulfina kee gabbuusta maaliif gabbuusta jireenya keessatti wanti hundinuu sarara diimaa if danda'e qabu maaliif haga sarara diimaa kee si dabran eeyida maaliif eeyida dhugaan jiroo kana warri yeroof dibbee siif tuman yookaan dibbee tumtuuf dhumarra sin fayyadan osoo dhuma daandii jireenyaarra dhaabbattee halluu jireenyaa dibaa dhufte laattee ittiin gaabbine nama kamuu dura mataa keetiif jiraachuu eegali. Nama kamuu dura mataa keetiif amanamaa ta'uu eegali. Steve Jobs akkas jedha. Yeroon asirra jiraattu gabaabduudha. Osoo jireenya namaa jiraattu jireenya kee hin gubin. Gorsa dhaggeeffatuun gaariidha. Akkasumas namaaf qooduun gaariidha. Mata duree kanarratti gorsa dabalataa namoonni hedduun waan dubbisanii koomentii irra haa galatu. Nama tokko ka bakka guddaa qabduuf yoo bakka siif dhabe maal goota hedduu jaalatta hedduu kabajja garuu namni sun osuma kana beeku akka filannoo si fayyadama yeroo isa dabbare qofa si yaadata yeroo nama dhabe qofa si yaadata maal goota akkana goota atis ni jijjiiramta faallaa isaa itti taata yeroo hunda sababa nama tokko taate itti fuftuuf hin qabdu maaliif nama jireenya kee keessaa dhiibatu tursiisuuf yeroo ta'e qaalii gubda maaliif gubda mee bitaa mirga kee ilaali nama hedduu jira tarii nama bakka guddaa siif qabu gubbaan tarkaanfattee dhufteet nama bakka siin qabne waliin dhama'uu jirta ta'a tasgabbaahii if ilaali walitti dhufeenya nama akkasii waliin qabdu haruma nagahaatiin murii jireenya kee keessaa baasi kana amani namni ni dhufa namni ni deema maaliif filannoo nama tokkoo taata maaliif oopshinii nama tokkoo keessa galta maaliif meenuu jireenya nama tokkoo taataati yeroo hunda mataa kee wantoota shanan kanneen boqonnaa jireenyaa umrii dargaggummaatti baruu qabda. Tokko namoonni nuti jaalannu marti isaanii haga dhumaatti nu waliin hin turan. Namoonni gariin yeroo jireenya keetitti makaman waan tokko fidanii dhufan sunis gammachuudha. Saniif nutis onnee guutuun jaalan. Garuu yeroo deemanis akkasumatti waan fidanii dhufan hunda fudhatanii deeman. Dhumarrattis gaddaan hamilee si cabsaniit siin adda bahan. Wanti hamma dhumaatti si waliin turu yoo jiraate mataa kee qofa. Lama jireenyi gaarii fi hamaa qabdi. Yoo hammeenya isiin qabduun qeeballe gaaroommina isii qunnamuu hin dandeessu. Jireenya keessatti boqonnaan hamaanis yaadannoo mataa isaa qaba. Akkuma boqonnaan gaariinis qabu. Gufuun jireenyaa yoomillee hin battu dhuftee dabarti. Garuu yeroo nurra turte gaaroominni isii nutti mul'atu. Yeroo nurraa tarte muuxannoo jireenyaa nuuf taatee dabarti. Sadi nama biraa waliin mataa kee hin dorgomsiisin. Namni hundi nama keessaa waan adda isa godhu qaba. Si dabalatee jechuudha. Garuu yoo mataa kee nama biraatii waliin wal dorgomsiiste waan keessa kee jiru haa adda si godhu san dhabda. Yaadadhu. Yeroo hundumaa wantoota kana sadan jabeessii eeggadhu. Haamilee kee, eenyummaa kee fi fedhii kee akkasumas immoo yeroo hundumaa bakka kaleessaa
gaabbii keessa hin jiraatin. Sababiin isaa jireenyi jireenyadha waan ta'eef ni jiraatama, irraa baratama, akkasumas immoo jireenyi daandiidha waan ta'eef immoo dabartee adeemta. Kanaaf darbii adeemi bakka kaleessaan jiraatin. Darbii adeemi gaabbii kaleessaa keessa hin jiraatin. Kaleessa balleessiteetta yoo ta'e maaliifan isa kaleessaa balleesseen gaabbin isa kaleessaa irraa bariiti har'a akka hin balleessineef of eeggadhu malee. Kaleessa kufteetta yoo ta'e maafan kufee maafan dudduubatti hafeef hin bo'in. Sababiin isaa jireenyi daandiidha waan ta'eef darbuu dandeessa. Wanta hundumaayyuu qaqqabuu dandeessa waan ta'eef isa kaleessaa irraa baradhuuti tarkaanfadhu adeemiin. Sababiin isaa jireenyi jireenyadha ni jiraatama, daandiidha ni adeemama, mana barumsaadha irraa baratama waan ta'eef. Ergaan kun warra nu miidhaniif galatoomaa. Yommuu nu miitanii nu cabnee nafne bakka hin taanes hin kufne ittuu nu jabeesse bakka amma geenyes nu ga'e. Kana booddees utuma nu laaltan kana caalaa bakka guddaa geenya. So, thank you. Warri kaleessa du'an ganama kanaaf karoora hedduu qaban ture. Ka ganama kana du'an galgala kanaaf ammoo karoora hedduu qaban ture. Addunyaan tun libsuu ijaatti jijjiirramti. Sekondii takkatti wanti hedduun uumamee wanti hedduun jijjiirrama. Jireenya wabiin godhatin. Har'a galgala kana arguun kee carraa haarawaa ati argatteedha. Carraa kana itti fayyadami. Hadabreef hin gattin hafuul dura jiruuf hin rakkatin. Waan har'a sirraa eegamu yeroon hojjedhu. Guyyaa kanas akka nama carraa haarawaa argateetti waan qabduun dabarsi. Jireenyi imala gammachuu fi gaddaati. Guyyaan hundi kan nama gammachiisu miti. Guyyaan hundis kan nama gaddisiisu miti. Kanaaf yeroo nama gaddisiisu obsa qabu. Sababni isaas guyyoonni gaariin dura waan jiraniif galatoomaa. Namatti marmuun maqaa masoodhaan nama waamuun namatti dhiyaatanii jiraachuun jaalala hin mul'isuun osoo walitti marmuun jaalala mul'isa ta'e silaa bofti namatti marmuun ishee nama hidditee ajjeesuudhaaf osoo hin taane nama dhungachuudhaaf ta'a tureeniin garuu bofti kan isheen namatti marmitu nama hidditee ajjeesuudhaaf malee nama jaallachuu ishee mul'ifachuudhaaf mitiin. Anis waan tokkon siin jechuu barbaade kan maqaa masootiin si waamu hundinuu si jaallatee mitiiniin kan sitti marmu yookaan yeroo si argu kan si daabbasu hundinuu si jaallatee mitiiniin akkasumas immoo yeroo hundumaa maqaa mararteetiin kan si waamu hundinuus immoo waan gaarii si yaadee mitiin garuu waan tokkon siin jechuu barbaada. Oromoon akkana jedhaan abbaatu of mara jedhe boftii jedha. Har'a waan waa'ee bofaa sitti dudubbachaa jiruuf kan si hiddu suma keessa jira of eeggadhu siin jechuu barbaadeen galata. Waa sadi waa'ee nama gaarii ta'uu. Takkaffaa nama gaarii ta'e namoota biroo osoo hin taane of gammachiisuuf. Lammaffaa nama gaarii ta'uun yeroo hunda wanti gaariin si mudate jechuu miti. Garuu guyyaa tokko wanti ati goote gara keetti deebi'a. Sadaffaa yeroo gaarii taatu nama hin dhabdu garuu namoonni si dhabu.